Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya jiraattota biyya keenyaa hunda keessaniinu baga ayyaana bara haaraa yookiin bara 2015 nagaan geessanii isiniin jechaa guyyaa har'aa giddu gala gabaatti argamnee jirra. Egaa giddu gala gabaatti kan argamnes waa malee miti egaa waggaadhaan ayyaanni yeroo dhufu namni egaa akkuma mana isaatti akkuma qabutti wantoota adda addaa bituudhaan egaa ayyaana maatii isaa waliin ijoollee isaa akkasumas firoottan isaa waliin dabarsa. Egaa lukkuu, hanqaaquu akkasumas immoo kan qabu immoo hoolaas bitee maatii isaa waliin kan dabarsu ta'a jechuudha. Nuti egaa gabaan baranaa kan bara darbeerra maaltu adda isa taasisa haalli gabaa maal fakkaata kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan asumaan isin affeerraa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u yeroo gaarii. Ayyaana 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 ila ayyaana oka ila ayyaantu targa ila ayyaana oka ila ayyaantu targa. Galatoomii walaa barru baga geessemu. Ammaluudhaan Maamuun jedhama. Ayyee gabaan baranaa maal fakkaata kunoo bakka re'ee dhamtire asitti argamnee jirra maal fakkaata gatiin isaanii? Bara dhangaddaarraa baay'ee hudii nu jalaa ta'e. Een dabalee. Meeqa jennaan sidii deema mucaanamu? Ani amma 42 itti kenne duraan 25 26 27 fa'aa kabinnaa nu dide kuma shan malee. Dabalee jechuudha. Dachaan jechuudha. Dachaan dabalee jechuudha. Haalli dhiyeessii maal fakkaata? Baay'ee akka fedha keessanitti argachaa jirtu? Argachaa jirra garuu waagaan nu hir'isuu dide. Hoolaa fa'aa gaafattanii? Gaafanne. Re'ee bira dhuftan? Kanaafuu akkamiin bittu moo dhiistanii galture? Akka humna keenyatti huqqattus taatu biituu galla. Baga geessanii nama jechuu barbaada. Ummata Itoophiyaa hundaaf baga ayyaana baraa isinii ga'e jechuun barbaada. Galatooma ulfaadha. Ameen. Tole galatoomi baga geesseme. Oolumaan baga geenne. Maal fakkaata mee gabaan ayyaanaaf? Bareeda maan jedha. Gabaan hoolaa maal fakkaata akkami gatiin isaa kan bara darbeerra kan baranaa? Gabayaan hoolaa bareeda akka jireenya nuuroo qaalayeeti bareeda. Gina ta'u akka jireenya biraatiin baay'ee tokko hoolaan bareeda. Mootummaatu dhiqoo qaraxa kana nutti baay'iseetu nu naggaadeen nu hawwataa ta'uu dide malee homaan jedhu sababa kanaan naaf xalleen dabalee konkolaatalleen kiraayin baay'ee tokko dabalee nu miidhaa jira malee horiin akka hoolan akka nuuroo biraatti dhiqoo ashaashalee jira. Bitaa jirta? Jiree. Akkami argattee kan sii ta'u moo gatiin isaa haga midhame kan bara darbeerra? Bareeda akka bara darbeetirraa birrii 4,500 jijjiirama qaba. Haa ta'u kunillee jireenyuma gabarallee irra laallu walumaa dabalee yoo bitullee qallabullee innillee wuddiin bita kanumarraa akka ka'e malee wanni baay'ee dabalee jennu hin jiru haa ta'u bareeda. Kanaafuu sitti toleera jechuudha gabaan? Bareeda namatti tolee homaan jedhu. Gabaan kaanoo kan ayyaana kan biraan gaafattee ta'a lukkuu fa'aa? Hin gaafanne kan lukkuu quban qabu. Kanuma hoolaa gaafatte? Kan hoolatiif kan horii qofa kan beeku. Kanaafuu gaariidha. Horiillee bareeda lakke horiin baay'ee tokko bu'aa akka hoolati. Meeqa ta'e mee bara? Barana qotiyyoon bakka bareenni 220 230. Kanaafuu gadi hir'iseera jechuudha. Hir'ataadha horiin akka jireenya kaanitiin ol bira qabamee yoo ilaalamu ka gabaree kun akka horii fi qotiyyoo kunneen baay'ee tokko shaashaaladha. Kaawwanta mootuu qaala'ee baay'ee tokko jijjiirama guddaa qabin ulfaataadha. Baga geessanii jechuu dandeessa? Baga geettanii uummata Itoophiyaa maraanuu bakka jirtanitti ayyaana gaarii isin haa ta'u baga geettanii jechuun ni barbaada. Galatoomii ulfaadha. Mee ayyaanni maal fakkaata? Haalli ayyaanaa maal? Bareedaadha, shaggaadha, xiruu jira, bareedaadha. Horiillee bitataa jirra, gurguratallee jirra jenna. Isin amma bitaa jirtu moo gurguraa jirtu? Gurguraa jirrallee, bitaa jirrallee. Gabaan baranaa maal fakkaatame? Gabaan baranaa qoonjoodha, qoonjoo fakkaata, qoonjoodha itti jirra jenna. Mee hoolaan tokko gaarii kan jedhamu baay'ee gaariin isaa meeqaan gurguramaa jira? Haga 8,000 haga 7,000 walakkaa haga 7,000. Inni gaariin isaa tokkoffaan isaa? Haga 10,000 bakka. Isa macarrashaan haga 10,000. Akkami gatiin isaa kan bara darbeerraa gadi bu'ee lamoo hin dabale? Hin dabale. Hin dabale kan baranaa hin dabale. Gatiin kan lukkuu fa'aa killee fa'aa gaafattanitti? Isaan gaafadhee hin qabu garuu killee fi lukkuu gaafadhee hin qabu. Odeeffannoon qabdanii? Odeeffannaa hin qabu. Isaan odeeffanne hoolaa kan beeku. Kanaafuu gaariidha jechuudha kan baranaa. Baranaa gaariidha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan giddu gala gabaatti argamne gatii re'ootaa fi hoolotaa meeqa akka ta'an kan baranaarraa kan barreen gaddaa maal akka fakkaatu kan isin biraan ga'aa jirrudha. Egaa namoonni baay'een kan bitanis kan gurguranis egaa gatiin kan barreen gaddaarra kan baranaa baay'ee gaarii akka ta'e dubbachaatiidha kan isaan jirani. Kanasitti isin biraan ga'aa turre kanumaan xumurre ammoo gara lukkuu fi killeetti deemnee immoo achi yoo gatiin baranaa maal fakkaataa kan jedhu immoo kan isin biraan geenyu ta'a. Ammas irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtiin keessan nu waliin haa ta'u yeroo gaarii.
ayana 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 ila ayana oka biki ayan tu targa ila ayana oka biki ayan tu targa ayana 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 Sodom, tiba terus Sodom. Baay'een ne? Baay'atu. Gana dabar. Gana akkuma seenaami. Maal fakkaata kan baranaa fi kan bara darbee waliin yoo bira qabame ilaala? Barana wayyaa lakke. Bareedan gaddaadha barana wayya. Baranaa gadi bu'eera? Gadi bu'ee aga 5, aga 55, aga 60 gurguraa jirra. Aga ammatti jechuudha. Ka torballee gurguramee hin jira. Iddoo galeessa garuu akka marattu. Akkuma lukkusaatti? Akka lukkuute. Akkuma lukkuuti. Gaariidha kun tokkoffaa dheedhamu meeqaan gurgurama? 75. Kuma 700 fi 50. Lukkuun gadaanaan shee? 55, 500 fi 50. Giddu galeessi gara 600. 600. Akka 400 illee jira. Iddoo galeessa garuu akka marattu. Kanaafiyyuu kan bara darbeera kan bara naa wayyaa jechuudha gadi bu'eera gati. Gadi bu'ee baran. Dhabbii galanne haga as geenne akka marattu. Namni akkamiin bitaa jira? Wal bitaa jira. Akka bareedan gaddaa ta'uu baatullees barana hin bitani. Namni bitu bara naa wayyaa jechuudha. Barana wayyaa. Xiqqoo gatiin waan gadi gabaabateef bitaa jirani. Barana. Waan baay'ee fidde turte xumurteetta yeroon ilaalu. Ara baay'eedha. Manallee baay'ee jira. ayana 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 Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa gidduu gala gabaatti argamuudhaan haalli gabaa ayyaanaa maal akka fakkaatu qophii nuti isin biraan gahaa turre kanan gammaatti daawwatan kana fakkaata. Egaa jiraattonni tokko yookiin immoo kan daldalanis kanneen bitanis akka dubbatanitti egaa gabaan baranaa baay'ee gaarii akka ta'ee fi kan bara darbeerraa baay'ee gadi bu'aa akka ta'e egaa dubbachaa turaniiru akkuma dhaggeeffachaa turtan jechuudha. Egaa nutis qophii keenya kan har'aa asumaan goolabuudhaan ayyaanni barri haaraan bara nagaa bara gammachuu akkasiniif ta'u asumaan hawwinee qophii keenya goolabna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtiin keessan bitii waliin haa ta'u yeroo gaarii. Balamiya margale chabira ya she ya bitini jalula oga ayani